جرت جراتا دفقة كيسن جيكسا بكا مكيف نجرتي دفقة أكاسي جراتون كيسن أسوجرو يو إسناز ديبتاني أكانو غوچو وانغاري مت أبداً كنافو يا أبولي وانكي يقالي أبولي وانكي يقالي إسن قالي لا نمو تججب الليلة ilman boru biyya ijaartu waan arra boru isinsaal gaafa maanguddooftan isinsaal fachisun daragina gaafa maanguddoota waan isinsaal fachis inuma hin daragina isa tun taakira tan ammoo asli waan ati dubbatte sani rasi qarqaaroo inuma barbaada sunis waan ati dubbatte sani amma fi akkamiti furmaanni godhamaa kan jedhu as oofuudhaaf achi oofuudhaaf maletti ijoolleen akka tasaadhaa ijoolleen si komandoodhaa tanii ijoollee abdii ufijura jiraatu bira qabdu yoo jiraatte ammuma gadhiisuudha nyaachisa obaasa wal nyaachisa obaasa malee yaa ijoollee keenya kana waliin godhina rabbii keessanii jedhaati ammuma kana gadhiisuudha wanni xaaxaa barbaachisu hin jiru gana Tanzaaniyaa deemnaa fi wala Ameerikaa deemnaa barbaachisu hin jiru gana Tanzaaniyaatti wanni araaraman hin jiru araarri isin araarsan hin jiru isin dhiiga tokko ammuma kana ijoollee wal nyaachisa ijoolleen dogongoraan qabdan isin bira jiru gamaa gamanattuu nyaachisaati ijoollee obaasaati ijoollee miskiina waan agadachuudhaaf baanu ganda irratti illee wannan jedhe yoo waltumuu barbaadan ammoo warri miidiyaa irratti wal arrabsitan kun waltuma yoo waltumuu barbaadan akka gaariitti wal garafa akka gaariitti waltuma wal caccabsa warri miidiyaa irra jirtan warri miidiyaa irratti gandaaf jecha wal arrabsitan kun yoo waltumtan rakkoon qabu isin yoo waltumtan nutuu yuddas nu jedha bakka yoo isin waltumtan warri miidiyaa irratti wal arrabsu وما ركون كابوكون ماليف جناني بكا اسين أني قدتني والدفرتني ولتبا وجرتن كل ركون كاب لكن جولة مسكينة ترياتني غنداب جتشا غرسي تكوني وان هما وان أكمل سفوش أبسو يو ولا رفسو بربادنا مو ولا رفسا جرتني مثلا نما رفسو نما غندار رفسو ولتي ولا دتوكو ولتي نفاتي يو ججباتا تنكونو ماكينة كبدني غرين كيسا ماكينة اللي كبا ولتي نفا رياض اللي فاقو ميتي كيلومتر عشر راكايتو أنو رياض دي مداف كيلومتر دي بطور بقو ولتي نفاتي والركوتا إجول مسكين ربي كان بيابات جرين يوفيد أولا جتشوبات يكتو كون كم وتقل وننجرنا أن ولتما وتجود أمو ولتي سن أجاجو لافي ميتي مالي جناني إسنتو يو ولا ربسو جرين جلاب أمو أسر راوني دبرسو برباد إجول مكاسي كومندوتي أنيلين ألا تماچيتي مكاسي كومندوتي مكا مانغدوتا بيكين نالي أسون كبجين وان آدا أرسين كمنين سفو أرسين كمنين سفوسي كومندون كمنين قباتني ميديا كان الرتي هفرسو جرتن كان نما ربسو جرتن كوان أفان نمادا هندوبا نقباتني تندوبا جرتن ربي كيسان سوداتا تدابت أسين جي كان الرسين دبر سؤال يو ربي كيسان سوداتا يو علمي بركاك أبو نرى هابو جتان يو غند كيسات أكنا باربني جتان ربي كيسان جد آتي الأبد داسي سنين جدي وني دلقا جرتان كانوا مارسي غلطو أسلي غلطومي ربي سيا بركة جسوتي أتلين أمو غرسين سيرتي جبس سيرتي غرسيني يجولي تنالي توادو أما نوان جندو بانو تعالى سيد أغاني إرجد ديبيرو هدو غرسين أكا سيرين جر أتشي فاقو دي مندورتي جولي ما sitti dhiyaattu kana gorsiini akka karatti deebi'an godhu kamalee daangaa dabarmaa jira kanuma siin jedhaati naaf galatoomii bagana waan naaf sitee fillee rabbiin si barakachiisu kanuma jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Dhageettan dhaamsa ustaazallee ijoolleen kenna ani by the way hundi keessanuu kiyya kenna isin jaaladha ijoollee walollee hin beeytanii kennallee ijoollee arsii hin beeytanii hunduma keessanuu isin jaaladha please ammuma hundi keessan ijoolleen kenna ka walollee ka arsillee yoo ka balleessillee jiraate badii keessan anatu fudhata hundi keessan yoo gama wallootirrallee badiin jiraate ka dura arrabse yoo gama arsiitirrallee ka dura arrabse jiraate ana abbaa badii sanii ana godhaatiniin please gadhiisa afarsolleen badii qabaatu usmiyyalleen badii qabaatu kingi ahmadillee badii qabaatu namni biraan maqaammeellee badii qabaatu baadii nama dubbiisan kaasee anaa fudhata miskiina dararina gadhiisa nuti obbolaadha rakkoon keenya tokko gaddi keenya tokko gammachuun keenya tokko sinigala miti wal gadhiisa gaarii miti maqaa keenyallee gaarii miti ammallee walitti aanna ilmaan adeeraniiti isa dhugaa rabbi jechuudha anamma mucaasan wallaahi ennu abdii bilisummaa makaramatu seetan kana viidiyoo isaa deengadda argee hirriban because gaafa ilmoon jaartii irratti gattee
wajjin cinqamaa ture walii bilbilaa turre haasaa ture as fidee isinuma itti kadhataa ture waan ani haffaasa haqa irraa qaba jechuun nama haqa irraa qabu tokko hirrifatta wallaahi baay'ee jaaladhaa mucaasa isaa nama araasuuf himti ni gala miti. King Jamaliin kun kun halkanii guyyaan arabsaa ola guyyaa tokko deebisee hin beeku. Nama ijoollee hunda amma Ramzaan kun faati arabsaa ola guyyaa tokko deebisee hin beeku. Because kiyya waan taataniif ni arrasitan waan isin jaaladhu biyya tokko laalee isin dhiisa waan isinitti hin dubbanneef. So halkanii guyyaa ilmooti yaayyuu arratan haadhatii yaayyuu takka isinitti dubbadheen beeku keessa nyaadheen beeku kiyya nyaata. Garuu waan keessatti ta'e arratan waan ta'eef isinis ka walloo kiyya ka arsillee kiyya hundi keessanuyyuu takka gaafa arratanuu deebisee hin beeku. Har'a isin obbolaan kiyya lamaan jaarsummallee dhabne obbolaa kiyya lamaantu wal doraraa jira warri waa qabdan filis rabbumaa jedhaa gadhiisa. Rabbumaa jedhaa gadhiisa. Wal gadhiisa bakka jirtanitti. Dubbiin guddisina. Wal gadhiisa. Yoo Afarsoon badii qabaates yoo King Ahmad badii qabaates yoo Usmiyyeen badii qabaates anaaf balleessa. Waan sani gadhiisa. Kan dhuftuuf himmootu olola miidiyaa gubbaa deemaa jiruuf lafatti wal hin tuqina. Filis. Wallahi. Ashii karaa kanaan Ali atillee ergaa kana ijoollee keessan biraan sheekota atillee naa himi kanuma barbaanna. Ummanni kun ummata miskiinaa, ummata fayyaalessa akka isaan wal dhaban hin barbaadu. Akka wal dhaban hin barbaadu. Ana Oromoon akka gaddaafraa walitti buutu nama barbaadu miti hin barbaadu. Osoo akkas faayidaan jiraate maa namni akka deeggaraa qabu hin jiru nama wal ficciisuu danda'a. Yaa imaasirraa deemaa jiru kana ani waan warra akkanaa ta'eef na jibba yoo nama meeqaa wal fixa. Ustaza Jarrah ini asli Yahya Jarrah ini Ustaz. Abu Yahya dubada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullahu khairan, waffaqakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radebine. Fi rabbiha ararsu. Rabbiin wannu haa beesisu rabbiin afaan nu godhe kun ka garagara nu dhiibu kun ka gartee hedduu kenna adaawaa kaaye kana rabbiin gartee geessu hedduu kennaaf fuudhee. Ibrahim eessa badde? Ayyee tareera jala dubbadha usan. Ibrahim amma si argaa jira Ibrahim jaalala lafee walitti qabnu dhiigoma walitti qabnu rabbiin hedduu kennatti haa deebisu shayxana rabbi haa fageessu. Haqiiqatti wanni kun shayxana namni wal dhabuun kun shayxana karaa banuudha. Rabbiin quraanaan dubbatee inna shayxaana caduwwun lakum fattakhidhuuhu caduwwa jedha. Shayxanni caduwwii keessanii caduwwii taasifadhaa shayxana rabbi jedha. Ummata keenna wal dhabuun kun gaarii miti. Osoo akka kiyyaati ganamallee guyyaallee ima seeqaatan. Osoo akka kiyyaati. Ibrahim walloo alatti fayideebi. Fuula gaarii walii kennan. Fuula gaarii walirraa mul'isan jechuudha. Kanaaf. Maal ta'een galchuu gastiin kee? Gabaabbinnatti hawwani dubbatuu barbaade amma dubbiif hafteefi miti haftu dubbatan jedhan. Dubbii ijoollee harkaa qabdu san hin beektanii ijoollee sun gasxii seenanii nu dhiifnee jirraa gama lachiyyuu yoo jedhani nullee hirriba nagayaa rafnee bulla jechuu. Kan immoo gallakkisaa jennee ajaja dabarsinu kuni yookaan hin ta'a yookaan ta'u dinnellee lakki gadi lakkifnu hoo jedhanillee gaafsani lakki gad lakkifne eegasan immoo. Nama kanatu baay'ee bara waa tokko lama taateere baay'eedha amma inni kunoo tokko kana dhiise iyyuu dhiisellee jedhe dhiisellee duruma dhiisellee mucaa walloo umar. Ammayyaa hin dhiifti rakkoo miti garuu nama baay'ee wal qaqqabee bara amma lolli lola ummataa waan ta'eef harbul shaabiyyaa ta'e bar harbul shaabiyyaa ta'e bar lola ummataa. Harbul shaabiyyaa kun bada isumatu bada isatu fokkuu beektari wanni lolli ganda keessaan ka'u kun lolli gandaan ka'u kun lola bada. Lola gartee egas immoo fokkuudha. Lolli akkanaa kun gartee egas immoo lolan barbaachifne ijoollee keenya. Namni gugurdaan akka gartee umarii kunniin akka gartee afarsoo kunniin ijoolleen aqilii qaban kunniin wanni akkanaatu yoo gale kana boodaaf
وانا كان دامسو دندورا قبدان جچو دامسو دندورا قبدان وان كان إرد إمتني إت كربي تجارو سنتان Ustaz jawab saga. كان أبغى بسيط خلاص إن شاء الله ولما قالت وانا كان أكما مغرتي كسيمو أسر أسدين غرغر راتاي وان كان دامسو داف كاتشيله كاسيله نلكايا جدو كانتي نمني مرتي كنا يوركو يوغالي نركايا rakkoo jiru hunda gartee gasiina jecha dhiisaa jenne bifa saniin eegasan immoo akka dubbii qabbaneessinu irratti hojjetuudha qabna. Ammaa fi ariifataa na fakkaate asliin oduma afaan lamaan dubbateen gabaabseedha. Ayyee isaa kan. Dhiifama waanan dalagarra tureefan silatti simbiraa bahee waan gaarii daladdanii galatoomii waan gaarii gootee jirta. Ammallee ammoo eenyunu nama arrabsu tokko nama kutaa ofii bira darbee kutaa nama birarratti waan hin taane afaan hin dubbatu tokko matamoo isaa bakka bu'a malee ganda kamuu bakka hin bu'u. Gama kamiyyuu haa dhufu jechuudha. Haa ta'u malee immoo namtichi tokko immoo ganda namaa maqaa dhahatee ganda namaa isa kaan yoggaa arrabsu immoo wanni sun nama hanqatu wama fedhee waa ta'u keenyaa mitillee osoo jaan wanni sun nama hanqatu. Armarratti maal godhuu qabnaa waan joorratti nuhi akka ijoollee wallootti ijoollee walloodha namni waan kana gootan namni gabbahillee kutaa biraa arrabse. Sirriin goone matama isaa bakka bu'a malee nuhillee bakka hin buune namni immoo akka maal jaani eenyoo allaattiin baharirratti fincaan fincoote baharin najjabtu baaliguma saarumama ofii ifa baafte akka jaansani namni bahee nama arrabsu kutaa laga okaa ganda nama arrabsu tokko ganda sanillee wamaan godhu garuu ofumaa baalegee ta'u ofii wanni godhe. Kanaafu ammas ijoolleen teenya warri harma jalatti kabajaadhaan ofillee kabajdanii ganda birallee kabajdanii laga nama birallee kabajaadhaan haasaa turan haa galatoomanii. Ammas nuhi nama lama wal dideef jecha wanni uummanni wal jeequufillee hin jiru. Kanaafu ammas namni yoo dubbatullee laallatee eeggatee dubbatuun bareeda. Namoota arrabaan waan hin taane dubbatan waan hin taane kutaa laga biraa tuqan arraba hin taane namarraan eegamne haasa'an ammallee immoo ganaabo ammallee immoo isaanumti bakka bu'an nu bu'anii dhufanii haasa'uun sirrii miti. Namni yoo dubbatu ofuufuun laallanne tokko waan hin taane haasa'u ganaa immoo kaleessa inni waan hin taane haasa'e har'a immoo innumti nurraa bakka bu'ee dhufee haasa'uun sirriidhaa miti. Yaada isaa dhufe aboo akkas dubbattee turte ganda namaa arrabsitee turte dhiifama gaafadhu ba'i. Hagasuma warra gama kamirraa haa ta'u walloorrallee haa ta'u arusirrallee haa ta'u nama arraba isaatiin ganda namaa arrabsetti beektan yeroo harma jala seene aboohee kaleessa ganda namaatti waan hin taane dubbate. Dhiifama gaafadhu deemi. Hagasuma badii isaatiin dhiifama gaafatee adeemu malee waan namarraa bakka bu'ee haasa'u hin qabu. Innuu baalegeedha baalegeen maal namarraa haasa'a. Maal ammoo ganda isaarrallee ganda nama biraarrallee waa bakka bu'ee haasa'uu hin danda'an jiran maaliif ofuufuu baalegee waan sirreessu yoo waa balleesse malee isii balleesseef dhiifama gaafatee deemu waan hafeef ammoo warroonni namaaf kabajaa qaban laga namaatii kabajaa qaban ganda namaatii kabajaa qaban kutaa namaatii kabajaa qaban gatta'anii wal mari'atuun barbaachisaadha. Warri harmarratti hanga ammaa carraaqaa jirtan ulfaadhaadha. Kanaafu inshallah yoo rabbi wanni kun asumarratti dhumata jeen abdii qaba. Kanaafu ammoo akka ijoollee wallootillee garee warra walloodhaa hin jira. Achi keessallee namni kutaadha hin jirrellee hin jiru. Kutaa hedduurrallee namni keessa hin jira. Waan ijoolleen teenya haasaa turte hundinuu achirratti dhagahe je'een abdadhaa. Maaliif akkam goonee nama nu keessaa bahee ganda nama arrabsu kana akkam goonee qaxaana namni fira hin qabne hin jiru. Namni ganda hin qabne hin jiru. Namni eeshuma hin qabne hin jiru. Fira isaatiin ganda isaatiin durbii isaatiin qabadhaa namarraa qabadhaa sareen teessan deemtee ganda biraa nyaattee maqaa sanillee saba keenya arrabsiisii ganda keenya arrabsiti qabadhaa jennee walaa qabachiifnu namni ganda isaa keessaa namni bahee nama arrabse bakka
itti gaafatamummaa fudhatee waan san nurra haa dhaabu waan jirrallee gadi fageenyaan haasonnee jirra. Ammaas inshaallah wanni gabbahee ganda nama arrabsu nama saba ofiitiifillee bu'aa buusuu hin dandeenye jechuudha. Sabaa miti matema ofii kanaahu akka nama of jiraachisuu hin dandeenyetu gabbahee nama arrabsa. Wanni beekuu qabdan waan nama laga ofiitii toluu miti biyya ofii kutaa ofiitii toluu miti. Warri walloodhaa hangam rakkannee istiraahaa taa'aa turre dhaamocha kee taa'aa turre torbee takka taa'aa turre jechuudha. Warroonni har'a waan arrabsan guyyaa tokko dhufanii arma jirra saba keenya kunoo birrii 500 kiisaa qabnaa hoodha 200 kiisaa qabnaa hoodha lubbulleen dhandhee waa ta'uu dadhabnu qabeenya harkaa qabna kana hoodhaa nama takkaa nuun hin jeyini nama maqaa wallootiin nama arrabsu kana jechuudha. Bakka guyyaa tokko bakka tokkotti nama maqaa wallootiin rakkoo walloo irratti nu hin argine. Namni immoo maqaa walloo fudhatee nama arrabsu jechuudha. Namni kana beekuu qaba. Kanaafuu nama silatti akka guddatetuun gama hundarraa'u namni nama arrabsu. Eenyumarraa waa ta'u arsii biraa ta'u wallurraa isaa ta'u. Ibrahim Ahmad akka gootu namni nama arrabsu barbaadanii isuma kan kee dubbadhu. Egaa namuma amma akka wallootti hamaa dalagaa jiru kana takkaan agarree sinjuu barbaadeeti. Ati soo walloo taate anis wallumaa akka keetitti garuu nama arrabsu kana nama kutaa nama arrabsu kana ummata wallooti nama wawuu godhu agarre jechuudha. Inni waa godhu namuma kabajaa qabu nama arrabsine. Nama ofiifis kabajaa qabu kutaa ofiitiif kabajaa qabu ganda ofiitiif kabajaa qabu ganda birallee kabajuu qaba. Kanaafuu ammallee namni waa balleessu ganda kamuu bakka bu'u jeen amana. Kanaafuu gara fuula duraatiifis wanni kun asumatti dhaabbatuu qaba. Hamaa dalaguun eenyufuu gaarii miti ummata Oromoo irratti miti Amaara irrattuu hamaa dalaguun gaarii miti nama dalagatuuf biyyaa bahe nama rakkoo ofii kanaan dabarfadha jedhee manaa bahe eenyumaa haa ta'u Oromoo osoo hin ta'in nama saba biraa irratti illee hamaa dalaguun sirriidhaa miti jeen fudha waan kana hin deeggarru Oromoo irratti odoo hin ta'in saba biraatti illee hin deeggarru jechuudha. Kanaaf wanni kanaa dhaabbatuu qaba. Kamanaa baane dalagatuufi kamanaa baane rakkoo biyya teenyaa nurra jiru san ofirraa hir'isuufi malee ganda namallee arrabsuufi miti nama immoo rakkinaaf beetasabii ofiitiin rakkina keessaa baasa jedhee manaa bahe tokko rakkoon taane irra geessanii ammoo maqaa kutaatiin yookaan maqaa gandaatiin waa godhuun sirriidhaa miti. Akka dhuunfatti namni wallola Oromoon wallola walloonis wallola Arusiin Ibrahim